Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii isin faana jiraatu. Jumaa keer baga guyyaa jumaa kabajamaa fi jaallatamaa kanaan isin ga'ee ijoolleen musliimaa isiniin jechuun barbaada. Hundumti keessan iyyuu baga guyyaa har'aa argitanii guyyaa har'aa arguuni guyyaa guyyaatti darbanii waggaa waggaatti darbanii jiraachuun iyyuu waa hunda caala waan ta'eef rabbiin fayyaa guutuu isiniif kenne baga sa'aatii kanaaf yeroo kanaan isin ga'ee isiniin jechuun barbaada. Akkasumas immoo maalirraa dubbachuu dhufte yoonaan jettanii Seidoodhaa fi Sumayyaa fa'aa Ayyuu fa'aarraa dubbachuu dhufee jechuudha. Akkuma beekamu Seidoonii Sumayyaa hin arganne jechuudha. Hin argine gaafadheetiin ture. Sagalee isaa immoo nan fidee isin sagalee namaan fidinii waan keessaa naasoftu asirratti fiddeen maxxansinii naan jettanii achumarraan hin dhiise malee sagalee isaanii isinii fiduu nan danda'a. Waan itti barreessu isinii fiduu nan danda'an ture garuu jechuu isiniin fidinii sagalee nama waan keessaa naasoftu ofumarraa dubbadhu wiccitii nama wal hin baasinii naan jettanii kan wabiitiif kan Ayyuu fideen ture sarratti na lolaa turtanii kanaaf jedheetan dhiise malee ani gaafachaan jira waan isaan keessa jiranii hundaayyuu quban qabaa jechuudha akkuma isin beektanii. Kanaaf ammallee Seidoon jechuudha kisaaraa guddaa keessa gadee jechuu kisaaraa gabbaa hunateen tokko. Bataam azaazinaal እውነት baay'ee nama gaddisiisa jechuudha dhugaa dubbachuu fi hedduu nama gaddisiisa maaliif ammallee arganne jechuudha. Isheen akkuma inni joonja'uuf akkuma inni roora'uuf akkuma inni bakka keessa olii gadi deemuufitu akkuma inni maallaqa isaa fixuu fi xiyyaara gatiin inni xiyyaara haga kana baasee deemu viidiyoo isaa keessattis dhagaa jirtu waan dubbachaa jiru. Dassoo maan maqaa maal jedhamaa jiru amaariffaan harkaa baddee. Dhaqaagala jechuun ilaal achokkaayii tikeettii kutattee deemuu jechuun birrii guddaadha. Sanuu Finfinneedhaa fi Wallagga gidduu seetammoo Finfinneedhaa fi Shawaa Arsii Jimmaa gidduu seetanii kan baasiin deemu birrii rakasaanii kanaa miti xiyyaaraanitu samiirra balali'anii deemuu jechuudha. Kanatu kisaara guddaa keessa galchee baqqaanullee nu burjaajessee jechuudha dhugaa rabbi. Ammallee hin arganne ammas ufumaa achi deeme jechuudha. Ufumaa achi deeme roora'aa jira jechuudha bakka keessa deemaa jira. Homaa wanta argate tokkollee hin qabu jechuudha. Isheen amma gaafasii viidiyoo isa kanaan dura waraabdeetu maxxansite jechuudha. Beekaallee taappellaa hin jiraa miti waan ta'e wayii argisiifte akka hoteelicha keessa argisiifte jechuudha. Sanimmoo hoteela birrii guddaatiin qabatamu qabatte jechuudha. Hoteela birrii guddaatiin qabamu. Birrii meeshaa gurguratte hundaa achitti caf gootee cafacafaa jirti jechuudha. Birrii meeshaa gurguratte hundaa achitti fixaa jirti jechuudha dhugaa rabbi. Birriin kun bar Sumayyaa inni dhumatti birriin beekta miti Sumayyaa dhugaa rabbi bultii makee ganamaa sii wayyaa hin dhumatti dhugaa rabbi birriin hin dhumatti akkasittiin hoteela gurguddaa kana keessa teessee nyaata hundaa hoteelaa nyaattee namni si gargaaru hin jiru kophaa kee birritti meeshaa gurguratte sanaanii. Jiraatta taananii wallaahi kisaaraa keessa galtaa jechuudha. Kana mannaatu mul'atteelee yookaan gara biyyaatti galtee bakka mana kee keessa jiraatte inni isuma wajjin jiraachuu iyyuu dhiistee Seidooma wajjin jiraachuu dhiistee bakka mana hin qabda waan ta'eef maqaa keetiin mana Adaamaatti si ijaaree jira mana isheetti hin bu'u Ayyuudha mana biraa kiraayii fuudhaaf mana ijaaruutti jedhe waan ta'eef duraan ishuu mana isheetti hin gashine. Kanaafuu mana kee keessa ijoollee kee fudhattee gatii qallaba keetii. Gatiin ijoollee isaa qallabu fideettanii qallaba mootummaan irraa sii fuudha. Maa goyyoomtaati mana kee keessa jiraatte galtee mana kee keessa jiraatte mootummaan qallaba ijoollee keetii irraa sii fuudha jechuudha. Yoo inni si dhowwate iyyuu jechuudha inni iyyuu nama si dhowwatu miti waan ta'eef. Kanaaf otoo ijoon jessu baattee bakka siisteemii maan dhuftee mana keetti galtee mana kee keessa jiraatte ijoollee kee guddifattaa ijoollee kee illee ijoon jessi ta'u. Kanaaf otoo akkas goote bareedaa malee ammummaatti fumaa mucaan kuni bakka keessa joonjaa jira jechuudha. Otoo hin gahin dulloome bara. Otoo hin gahin moluu ta'e bara. Ergi biyyaa ba'ee kun reefu waggaa 10 immoo meeqa ergi ishee ijji wal baree fuudhee kun reefu waggaa 10 immoo meeqadha. Kun garuu dulloome argitan miti moluu ta'e bara. Kan moluu isa godhe bara yaada isheeti. Durumaan iyyuu caqaccatti durumaan iyyuu rakkifti jechuudha Sumayyaan dhoffatti malee. Waa malee moluu ta'e nama yaaditti baay'eetuuf nama dubbii qabu dhadhani kan harriin mataa baasee mataan harrii baasee moluun irraa dhumuu jechuudha sababii isheetti jechuudha. Maaliif amma kana itti taphachuun barbaachise ilma dhiiraati ilma namaati. Maaliif diina ofitti gammachiifte beekaadha miti. Beekaatu gammachiisaa jirti miti. Kun gootummaadha Sumayyaan goota leenca dubartii cimtuudha warra jettan maal jechuudha kun
Waamuun jedhame maa jettu maali Seidon waan hara godhe moo maali hunduba fuudhee baga fuudhee Isee daggaara koo daggamee unateen deema dhaqatti barreessa ijoolleen dubara shamarree jirtu miti dhaqatti barreessa maa haadha makiinaa haadha suuqii qabdu sooromtu see fudhannee ofirra fedhe fuudha. Amma kan gowwaatee maa jala fiiganne deesee jennaan ishedha waan namni itti dubbate ishedha wanta kan dubbatu ishedha maan namni ishedhaan dubbifitu dhiisi jalaan deemini taa'iitii ilaalii xiqqoosee tasgabbaayitii ilaalii biidoo gaafa deemtullee bakka kanaan jira jettee hin dubbatinii jedheen ishedha inni durba'ee ekkute inni durba'ee Itoophiyaa lubbuma isaa hin beeku bar joonjee maraate lubbuma isaa hin beeku bar amma kaleessaa dhengaddaa zalgii ooshee dhaqee maal godhaa jaartii ooshee jechuu argitanii jirtu isin viidiyoo sana amma bara kun nagaa mitiin jedhe bakka kun nagaa mitiin jaartii ooshee jechuudha nama amma kana tuuta amma kana zalgii taa'u keessaatu jechuudha jaartii ooshee kana qamisii sana maanni beelloo lafarraa harkeessan sana fuudhee jechuu abbaa koo bade mataattuu gombisee oole mucayyoo jechuu jaartii otuu oosheen jiru callumadhee oosheen suni afaan qabateedhaan matumatti gombisee oole mucayyoo tariitti bareeddi ta'ee sin beeku irraa qabame ta'ee sin beeku waa mucayyoon akka bada bareeddi. Jaartiin ooshee suni akka badaa bareeddi baay'ee tokko bareeddi beektu isa kanaas jedhaa namni na dhagaa simbichaa namatti ishee ittiin godhana dhugaa akka badaa bareeddi jechumaan haadhoo irraa qabame ta'ee sin beekuun yookaan sammuu isaatti rukutame ta'ee sin beekuun yookaan immoo rakkoo isaatti irraanfachuuf ta'ee hin beekuun haadhoo jaartii ooshee sana qamisii fuudhiitii itti sirbii itti naanna'ii itti sirbii sirba warra keenyaa warra maalii warra maanni maqaan isheen harkaa baddee warra maaliitii ijoo sirbatti harkaa badee ijoollee warra Sudaaniitti natti fakkaata. Anchi mucayyoo beelloo kanarraa soqolii fuudhiitti ittiin sirbii oosheen callumadhee ilaale uummanni muluun callumadhee ilaalanii asii booddee kaanii gaadha koo oosheen sun qabatee albaasee dudda keessa reebee achi qaanfatee nama dudduuba naanna'eetu hirkaa bahe jechuudha. Amma nagaadha are nagaadha moo namni nagaa qabu jaartii namaatti sirbaa maadhootu jaarsi calluma dheetaa ilaalu jaartii namaatti sirbaa namni nagaa qabu. Ani ijoolleen itti kofaltiin koomentii jala nagaa miti kun yookaan immoo sammuu masaa bashannansiisuuf akka godhee nagarra hin dhiise kana Sumayyaa nuti argitee balaa boofti baraattamatti inni ani hin beekan dhugaa aboomuun joonjesse bareeduma joonjee kun uumatitti godhame malee. Dubbii salaamiin keessa jirtu nagaan qabu salaamittiin abidda rakkoodha wallaahi rabba laaffisuuf ulfaata joo malee arganne Sumayyaa ammas hin dhabee furmaatti gaara birka jira guyyaan jumaa kun furmaataa fiduuf dhugaa maayii rakkoo.